Haay akkam jirtu hordoftoota maatii ibsootee har'asii viidiyoo biraatiin isinitti deebi'eera jechuudha. Kanaan dura waa'ee viidiyoo editingii tokko jalqabeen ture. Haa ta'u malee jidduu jidduutti immoo wanta haaraa wanta isin garmalee isin fayyadu tokko isin dhiyeessuuf as ba'eera jechuudha. Egaa akkuma galumsa isaarraa argitanii viidiyoon har'a ani isin qabadhee dhiyaadheeru namoota hundumaa namoota silkii qaban hundumaa fi baay'ee tokko kan gargaarudha. Namni bilbila qabu hundinuu kan fayyadamuu qabu yookaan immoo kan ilaaluu qabu jechuudha. Haa ta'u malee kunis faayidaan isaa waa'ee moobaayilii keenya irratti wantoota hedduutu mul'achaa oola jechuun beeksisoota garaagaraatu mul'achaa oola. Seeraa fi seer-malee kan gadhiifaman hedduutu moobaayilii keenya irratti agarsiifamaa oola jechuudha. Egaa isaaniin warroota illeegaalii ta'anii kanneen hedduu isaanii cigaasisoo ta'an kanneen wanta akkasii kan akkamitti akka ofirraatii ittisuu dandeenyu jedhaniin qabadhee isin dhiyaadheeru jechuudha. Egaa namni hundinuu kana fayyadamuu qaba jedheen ayyaadan karaa koo fayyadamee argeera, faayidaa guddaa qaba. Haa ta'u iyyuu malee kun egaa fakkeenyaaf namoonni baay'ee rakkatan yeroo baay'ee weebsaayitii garaagaraa yommuu seennu jechuudha. Weebsaayitii kana wajjin dhimmoonni kun yookaan immoo beeksisni illeegaalii ta'an kun yookaan seer-malee ta'an kun dursanii hin dhufu jechuudha. Warra kana nurraa ittisuu fi fayyada jechuudha. Egaa akkaataa fayyadama isaa wal wajjin haa ilaallu. Jalqaba irratti egaa appilikeeshinii mataa isaa qaba. Appilikeeshinii kana bilooker X jedhama. Appilikeeshinii kanatti fayyadamuudhaan ofirraatii wanneen weebsaayitootaa fi beeksisoota baay'ee nama mufachiisanii baay'ee nama dabbaran wanta akkasii ofirraatii ittisna jechuudha. Play Store keessa gallee bilooker X jennee sarchi goona. Bilooker X jennee sarchi goona. Kanaatichi akkuma argaa jirtan isa jalqabaa kana bilooker X content isa jedhu irratti kilik goonee install godhannaa jechuudha. Egaa bilooker X kana namoota baay'eetu fayyadama. Kun akkuma argaa jirtanii namoota miliyoona tokko olitu fayyadamaa jira. Akkasumas jaallattoota 4.58K olii qaba jechuudha. Baay'ee jaallatameera jechuudha. Appilikeeshiniin kun wantoota akkasii namarraatti ittisuuf jechuudha. Asumarraan egaa install goona. Ani install godheeraatiyya. Saniin booddee open jennee gallaa jechuudha. Akkuma argitan egaa gaafa kilik goonee seenu jechuudha. Gaaffii kana nu gaafata jechuudha. Isa kam ofirraatii ittisuu barbaaddu? Help us customize your blocker X experience. I am installing blocker X because isa jedhamuuf maaliif install goote blocker X kan isa jedhamuudhaaf jechuudha. As keessaatii filannee isa jalqabaadha. I want to overcome porn induced ED isa jedhudha. Next jenna. Sanaatechi ofii keefi mootii ijoollee keefidha jedha. Sanaatechi self jenna. Next jenna saniin booddee. Sanaatechi kana akkuma argaa jirtanii by using this app you agree to our akkas jedhee gaaffii nu gaafata jechuudha. Sanaatechi bakkee kanatti itti goona jechuudha. Sanaatechi skip jenna. Saniin booddee continue jenna. Saniin booddee X ishee jettu irratti kilik goonee go to setting jenna. Akkuma argaa jirtan egaa alloomantiin nu gaafachuufidha jechaadha. Heeyyama nu gaafachuuf jechuudha. Heeyyamaa erga nuti heeyyamneefi malee bilook nurraa gochuu hin danda'u waan ta'eef anni heeyyamnaafi jechuudha. Bilooker X irratti kilik goonee sanaatechi hin banna kana. Qofiisaa gara appilikeeshinichaatti nu deebisa jechuudha. Haala kanaan ofirraatii
biloog goonaa jechuudha. Haala kanaan ofirraatii biloog goona jechuudha. Amma kanaatitti biloog gochuu jalqabeera jechuudha. Wantoota biloog ta'an biloog liistii jala galtanii akkasuma warreen kaan leerningii mataa isaa qaba. Waan akkasiitiin wantoota jibbisiisoo ta'an namoonni nurratti hin jaallanne akkasittiin ofirraatii biloog goona jechuudha. Egaa namoonni kana laayikiin goone ammoo laayikii akka gootanii waan daawwattanii fi galatoomaa isinan jira. Amma viidiyoo haaraatiin walitti deebinutti nagaan tura.